basin ada balu kau beli kau ada balu sekarang gue minta kasih dah mana kau arki tadi mana kau tu tak ada betul nagala ko fata ga gamme king yana barresa gamme king ya warri gar ko ani king gira gammi ko king yana barresa bu garabbi warri ngala fe singin basin ada balu kau beli kau ada balu sekarang gue minta kasih dah mana kau arki tadi mana kau tu tak ada betul nagala ko fata ga gamme king yana barresa gamme king ya warri gar ko ani king gira gammi ko king yana barresa bu garabbi warri ngala fe singin bilisummaa sammuu ofii eeggachuun qabeenya oliiti. Sammuun takka kontaamineeted ta'e vaayirasii gabrummaadhaan takka gabroomuu jalqabe galaana beekumsaa keessa ucuubdan illee fayyuu hin danda'u. Galaana qabeenyaa keessa ucuubdan illee fayyuu hin danda'u. Sammuu bilisummaa qabu jijjiirama fiduu kan danda'u. Baga gammadde tiijii koo duraan dursee baga gammadde jechuun barbaada. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti nu wajjin tura. Viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota hedduu biraan akka qaqqabsiistan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma torban kana ajandaa guddaa ta'ee ummata Oromoo baay'ee isaa wal fixxisiisaa akkasumas baay'ee isaa miira keessa galchee jiru sababa gannii fi tigistii wal lolanii isa sababa kan ta'e sababa bilbilli tiijii baduutiin. Egaa guyyaa har'aa kana obboleessi baay'ee jaalattu gammiin bilbila biteetii jedha kennee jira. Kennaa lammaffaa jechuudha. Egaa bilbila duraan tigistii jalaa bites kennaa gammeetii gammee kootiin naa bitee jettee kennaan namaa immoo baay'ee nama aarsaa. Sababa kanaaf kan ishee yeroo baay'ee bilbila birrii 2,100 waan bitattuun dhabdeetii miti. Kennaan nama tokko immoo yeroo nama jalaa bade baay'ee nama aarsa waan ta'eef ani sababni tiijiin miira keessa galteef sababa kennaan bilbila sun jalaa badeen natti fakkaata. Egaa har'as kan gammee obboleessi qulqulluun bilbila lammaffaa bitee fi kennee jira. Dhugaa waaqayyoon isaa eebbisuu bakka baase dachaan isaa dabalee kennu jenna. Egaa warroonni jechuudha gammee fi tiijii walitti naquudhaaf ajandaa hin jirre jechama dubartiin jechuu hin qabne jettanii miidiyaa kana baddaatti baatanii isaa walitti naquudhaaf jechoota tokko dubbattan dhugaa waaqayyo isiniif haa dhiisu isiniin jedhanii. Egaa namni kamiyyuu foon uffatee kan hin dogongorre hin jiru. Hundi keenya cubbamtoota biyya lafaa kana irratti garuu jechuudha wantoota dubbatamuu qabuu fi dubbachuu danda'amu adda baafachuu qabna. Egaa gammeen jechuudha dheengaddaa bilbirra bahee galatoomaa dhiifamaa maqaa kiyya tiktokii kanarratti gama sooshaal miidiyaa irratti maqaa kiyya waan hamaadhaan hin dhoofne uummanni Oromoo guutuun dhiifama naa godha galatoomaa jedhee ture. Garuu inni dheengadda kana jedhee kaleessa ajandaa biraatiin kan qabatame inni dheengadda dhiifama gaafate kaleessa ajandaa biraatiin itti dhuftan jechuudha. Kanaafuu ajandaa biraatiinis itti dhuftan gammeen nama kaayyoo qabu nama kallattii adda addaatiin yaadu dirqama nama tokko bichaa dhaga'ee akkasiin jedha akkana jettanii ni miti yeroo
liibii sanirra galullee tasgabbiidhaan miira tasgabbiidhaan galatoome jecha san anatu jedhamee yeroo falmamu jecha badaa osoo hin deebisin galatoome jechuudhaan galateeffateeti kan baay'ee jechuudha. Kanaafuu dhugaa baay'ee waan namatti toludha. Tiijiinis bakka gammaddee bilbila ishee argachuudhaaf tiijii sababa bilbila jalaa badeen guyyaa arfaffaadha moo shanaffaadha liivirra galuu hin dandeenye bilbilli isheen akka qabattu liivirra nagalchuu waan hin dandeenyeef jettee akkaawuntii biraatiin kasseenaa jirtu hanga kana hunda rakkatte jechuudha. Haa ta'u malee obboleessi ishee qulqulluun kennu har'a gammeen dhaqqabee bilbila biteefii jira nuti jechuudha. Namoota jechuudha namni tiijii fi Genniinis araaramanii nuti warroonni lafatti ajandaa godhannee isaanitti maqaa adda addaa baasnee haasofne numatu lafatti hafee isaan haasa'anii isaan garuu deebi'anii nu taasisanii akkasumas immoo jitu gammee fi tiijirrattis namoonni ajandaa hin dubbatamuu hin qabne ajandaa ta'e fiddanii asirratti uummata burjaajessitan dhugaa waaqayyo isiniif haa dhiisu. Videoon har'aan qabadhee isiniif dhiyaadhe asumarratti xumura viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan ooladha. Yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan koomentii jalatti na barreessadha. Iddoo dogongora kiyyaan dhiifama. Qabati eewwani kanatti bu'aa turteeni. Arooko waaqayyo gaariidha. Dhugaa kana fooloon deebisaa dhugaa rabbii na kofalchiste garaa koraa na kofalchisteeni. Gammee otuma sitti bu'uu hariyyaa filattanan jette. Maalatti bochi gammee nagaa waaqessifaa baay'eetu akkam nagaadhaa. Indee nugusa tagalu qaamni ijoollee nugusan galchaati naman baay'ee jaaladhu. Naman baay'ee jaaladhu. Ahmed. Bilisummaa sammuu ofii eeggachuun qabeenyaa oliiti. Sammuun takkaa kontaamineetif ta'e vaayirasii gabrummaadhaan takkaa gabroomuu jalqabe galaana beekumsaa keessa cuubdan illee fayyuu hin danda'u. Galaana qabeenyaa keessa cuubdan illee fayyuu hin danda'u. Sammuu bilisummaa qabu jijjiirama fiduu kan danda'u.